Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Eelsaa Jiruuf Jireenyi badhaadha isiniif haa ta'u jecha viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe appilikeeshinii diizaayiniin ittiin hojjetamudha. Innis Canva jedhama. Tajaajilli isaa maal yoo jettan giraafiksii diizaayinii adda addaas ittiin fayyadamna jechuudha. Amma gara viidiyootti adeemna. Dursa Google Chrome keessa seenna. Google Chrome keessa erga seennee booda Canva innee barreeffanna jechuudha. Baneera Canva egaa wantoota diizaayinii adda addaa irratti hojjechuuf nu tajaajila. Diizaayinii baanariidhaaf taamnalii yuutuubii akkasumas saabskraayiboota nu tajaajila jechuudha. Haala kanaan asirra jira waan ta'eef wanta barbaannu asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Wanta hojjechuu barbaanne like, share, subscribe haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Wanta hojjechuu barbaanne loogoo hojjechuu yoo barbaanne akkasitti kaampaanii keenya beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya viidiyoo akshinii yoo barbaanne akkanatti subscribe kan jedhu akkasitti teessifachuu ni dandeenya jechuudha. Thank you for watching. Like, welcome jennee haala kanaan kilik gochuudhaan wanta barbaannu san asirratti edit gochuudhaan buufachuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda karaa viidiyoo keenya yeroo adeemnu create jenna. Nuti amma wanti hojjechuu barbaannu YouTube thumbnailidha. YouTube keenyaaf thumbnailii hojjechuudha jechuudha. YouTube thumbnail saayiziin isaa isa kanadha jechuudha. 1280 720. Saayiziin isaa isa kana jechuudha. Templates as keessaa fillee nuuf ta'a hojii keenya wajjin hin deema kan jennu imeejisiin qaba jechuudha. Yoo barbaanne as keessaa filachuudhaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya as keessaa isa tokko asirratti mul'atu filannee hojjenna jechuudha. Isa kana filannee jechuudha. Isa kanarratti text kan jettu tana fudhachuudhaan iddoo kanatti akkasis fayyadamuu ni dandeenya. Haaraadha.
hin barbaanne akkasitti hir'ifachuus ni dandeenya jechuudha. Halluu jijjiiruu yoo barbaanne iddoo kana seenna. Sana booda halluu filannaa jechuudha. Akkasuma kanas halluu isaa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan akkasitti wanta barbaannu sana hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Saayizii itti dabalachuu yeroo barbaannu asii itti dabaluu ni dandeenya, hir'isuus ni dandeenya jechuudha. Iddoo kana booldii isa kana fayyadamu. Itaaliik kana fayyadamuu ni dandeenya. Logoona sana booda logoona kanas akkasuma logoona irra piikcharii kana immoo hir'isuus itti dabaluus ni dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo kan hin barbaanne yoo inni diileet gochuudhaan isa keenya ol kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Isa kan keenya isa ol kaawwachuu dandeenya jechuudha. As keessa upload jennee as keessa upload files jennee faayilii keenya keessa seenuudhaan as keessa isa kan keenya akkasitti filachuu ni dandeenya jechuudha. Suuraa keenya filachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Itti dabalee barbaadan haala kanaan itti dabalachuu ni dandeessu. Harkistanii istaayilii jijjiiruus ni dandeessu. Haala kanaan edit gochuu thumbnail YouTube keessanii edit gochuu dandeessu jechuudha. Haala salphaadhaan edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Salphaadha. Salphaadha jechuudha. Faayilii keessan keessa yeroo fuudhuu barbaadan iddoo kana viidiyoo ittanis viidiyoo barbaadan audio ittanii audio galchuus yoo barbaadan asirraa hin jiru. Wanti asirra jiran hunduu hojii qabu jechuudha. Kanaan edit godhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Horaa bulaa.